Lafti bahaa giddu galeessaa jala jirtu yeroo raafamtu addunyaan hafuura ishee qabatte. Samiin duumessa waraanaa ulfaataa ta'een kan uffifame yoo ta'u, galaanonni gurguddoon ulfaatina sibiilotaan jeeqamaniiru. Har'a dhaabbileen gurguddoon addunyaa lamaan Ameerikaa fi Riippaabilikni Islaamaa Iraan ija isaanii walitti cufaniiru. Dhukaasa dhaabuun raafamaa ture amma guutumatti kufuuf qarqara dhaabbateera. Abiddi waraanaas amma dhoohuuf qophaa'eera. Waashingtanitti wiirtuun aangoo Ameerikaa pireezidaantiin Doonaald Tiraamp labsii hawaasaa addunyaa rifaasise baaseera. Doonaald Tiraamp Waayit Haawusitti addunyaa dura dhaabbachuun dhaadannoo dhiiga namaa dhaabuu waadaa galaniiru. Pireezidaantichi ija isaa dulloomtuu saniin kaameraa keessa ilaaluun humni waraanaa Ameerikaa niikulara Iraan balaa guddaa qabu yuuraaneemii baay'ee badhaadhina qabu fudhachuuf Iraan akka seenu ajajeera. Doonaald Tiraamp haasawa cimaa halkan edaa taasisaniin dachee Iraan seenuun yuuraaneemii badhaadhina qabu fudhatanii ba'uuf dhaadataniiru. Ammananii pireezidaantii Ameerikaa ta'ee jirutti Iraan gonkumaa meeshaa niikularaa hin hidhattu jechuunis dhaadataniiru. Tiraamp waadaa sibiila fi abiddaa kennaniin yoo Iraan jilbiifachuu baatte Ameerikaan haleellaa haaraa baay'ee hamaa raawwachuuf qophii guutuu akka qabdu akeekkachiisaniiru. Ergaan isaanii ifa gochuun Iraan fedhii keenyaaf bitamuu yookiin dheekkamsa guutuu maashinii waraana keenyaa fudhachuu qabdi jechuun himaniiru. Yaa ta'u malee Iraan saba salphaatti jilbiifattu akka hin taane mirkaneessiteetti. Galmoota durii Teheraan irraa hoogganaa olaanaa Mojtabaa Kaaminii callisa kana caccabseera. Ajajoota waraanaa fi mariisistoota nageenyaaf qajeelfama seena qabeessa fi kan hin caccabne dabarseera. Hoogganaa olaanaan Iraan ifatti akkas jedheera. Yuuraaneemiin Iraan giraamni tokkollee biyya keessaa hin ba'u jechuun Tiraampitti gurra duucheera. Qondaalonni olaanoon Iraan kutannoo guddaadhaan dubbachaa jirus jedhameera. Yuuraaneemii isaanii dabarsanii kennuun lubbuu isaanii dabarsanii kennuu wajjin tokko akka ta'e mirkaneessaniiru. Murtii yuuraaneemii kennuu gara fuulduraatti lafti isaanii badiisa Ameerikaa fi Israa'eliif guutumatti akka saaxilamtu taasisas jedhaniiru. Geengoo keessoo Iraan nageenyi amma jiru kunis soba ta'uun himameera. Waashingten afaaniin dippiloomaasii jecha harka isheen garuu fanjii haaraan nu rukutuuf jirtis jedhaniiru. Iraan yoo boombiin Ameerikaa jalqabaa gadi bu'e deebii caccabsaa lafa raasuu akka kennitus dhaadatte. Badhaasni dhumaa gamni lachuu wareegamuuf qophaa'aniif kun yuuraaneemii baay'ee badhaadhina qabuu fi paawundii 900 ulfaatuuf akka ta'e mirkanaa'eera. Waraana guyyaa 12 waggaa dura gaggeeffameen Ameerikaa fi Israa'el meeshaa kana lafa jala gadi fageenyaan awwaaluu himaniiru. Ejensiin anniisaa atoomikii idil addunyaa meeshaan kun gaarree walxaxoo Isfahaanii fi Naataanzi keessa gadi fageenyaan dhokatee akka jiru amantaa qabu ibseera. Israa'elii fi Ameerikaa yuuraaneemiin kun boombii niikulaaraatti jijjiiramuuf dhiyaachuu himuun Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun ejjennoo isaanii guutumatti akka hin sochoone taasiseera. Netanyahuun haasawa guyyaa irraa jeneraalota isaaniif taasisaniin waraanni hin xumuramne uggurri waraanaas hin dhaabbatu jechuun aga yuuraaneemiin badhaadhina qabu giraama tokkoon biyyee Iraan keessaa baafamutti duubatti hin deebinu jedheera. Dhibbinni kunis samiirraa gara bishaan gadi fagoo galaanatti socheera. Yeroo ammaa kana uggurri humna galaana Ameerikaa guddaan buufata doonii Iraan ukkaamseera. Dooniin daldalaa kamiyyuu socho'uu dadhabuun daldalli addunyaa hafuura baafachuuf rakkateera. Iraan gama isheen qoonqoo diinagdee addunyaa irratti olaantummaa qabatteetti. Strait of Hormuz daandiin dhiyeessii boba'aa addunyaaf murteessaa ta'e harka sibiilaa Teheraan jala galeera. Humni waraanaa Paakistaan amma gara Teheraanitti fiigaa kan jiru yoo ta'u, hoogganaa waraanaa Paakistaan gara onnee rakkoo kanaatti balali'uuf jiras jedhameera. Lakkoofsi dhumaa zeeroo osoo hin gahin daandii dippiloomaasii argachuuf abdii kutannaa guddaa yaalaa jiras jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo nagaa argachuuf abdii xiqqaan jiraachuu himanis yeroon isaa dhumateera. Doonaald Tiraamp deebii sirrii argachuuf guyyoota muraasa qofaa akka eegaa jiran kan dubbatan yoo ta'u, bulchaa olaanaan Iraan Mojtabaa Kaaminiin harka kennachuun akka hin jirre mirkaneessaniiru. Meeshaan waraanaa fe'amuun loltoonni iddoo isaanii qabachuun dooniiwwan xiyyaara fe'umsaa galaana dukkanaa keessa socho'uu itti fufaniiru. Samiin iccitii sodaachisaa waan dhoksuuf qilleensi sagalee sibiila fi abiddaa waan baatuuf sirriitti dhaggeeffachuu qabda. Adamsichi risaan rafaa jira jedhee yoo yaadu risaan garuu miila adamsituu qofa lakkaa'ama. Torban ja'aaf addunyaan waraanni Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan gidduutti taasifamaa ture dhukaasa callisaa jalatti waan dhaabbate itti fakkaateera. Addunyaan dogoggoruun har'a gabaasni basaasaa haaraan dho'aa ta'e callisa sana caccabseera. Wayita namoonni siyaasaa nagaasaa turanitti warshaaleen waraana diimaa oomishan gubachaa turaniiru. Jijjiiramni sodaachisaan dukkana keessatti raawwatameera. Oduun dhaabbilee waraana Ameerikaa fi Israa'el rifachiisu magaalaa guddoo Ameerikaa irraa ba'eera. Dhaabbileen basaasaa Ameerikaa rifaatuu guutuu keessa jirus jedhameera. Akka gabaasa dhoksaa CNN maxxansetti dhaabbanni basaasaa Ameerikaa Iraan waan hin danda'amne galmaan ga'uu ishee himeera.
dhukaasa dhaabuu torban jahaaf ture kana keessatti haguuggii dukkanaa jalatti Iraan impaayera waraana ishee Ameerikaa fi Israa'el akka cabe labsaa turan guutumatti deebistee ijaarteetti. Iraanonni saffisa isaanii osoo hin hir'isin buufata isaanii diigameef osoo hin boo'in kana mannaa kuufama misaayilaa fi sirna furguugsituu isaanii kan durii caalaa deebisanii ijaaraniiru. Hunda caalaa kan nama ajaa'ibsiisu Iraan diroonii of ajjeesuu danda'u baay'inaan oomishuu jalqabdeetti. Qondaalonni basaasa Ameerikaa dhimma kana guutumatti rifaatuu guddaa jechuun ibsaniiru. Wanti kun akkamitti ta'e kan jedhu duuba humnoonni gurguddoon addunyaa lama dhaabbataniiru. Harki dhokataan Raashiyaa fi Chaayinaa teekinooloojii qarshii fi meeshaalee Iraanitti naquu itti cimseera. Iraan dandeettii waraanaa darbe irratti agarsiifte caalaa har'a akka jabaatte maddeen odeeffannoo kun mul'isaniiru. Seenaan kun gadi fageenya tarsiimoo fi balaa guddaa kan qabu jedhameera. Koreen eegdota warraaqsaa reefu labsii lafa raasu kallattiin Doonaald Tiraamp fi hooggansa Israa'eliif baaseera. Ajjoonni Iraan sodaadhaan osoo hin taane sagalee sibiilaan dubbataniiru. Maddi waraanaa Teheraan Iraan bineensa dhoksaa dhoksitee akka jirtu miidiyaalee addunyaaf ifa godheera. Jechoonni Ameerikaa fi Israa'el sodaachisan ajaja waraanaa Iraan irraa dhagahameera. Meeshaalee ammayyaa balaa guddaa geessisan kan dirree waraana irratti mul'atanii hin beekne biyya keessatti oomishnee jirra jechuun kana booda waraanni kun yoo jalqabe of qabuu tokkollee akka hin agarsiifne simaniiru. Meeshaan kun maal ta'uu akka danda'u xiinxaltoota waraanaa biratti gaafii guddaa ta'eera. Koreen eegdota warraaqsaa Doonaald Tiraamp haleellaa xiyyaaraa tokkollee dabalataa yoo ajaje ibiddi kun waraana baha giddu galeessaa qofaa akka hin taane akeekkachiiseera. Waraanni amma jalqabu kun magaalota gurguddoo Ameerikaa fi Awurooppaa guutuu gubuu akka danda'u mallattoon kennameera. Hoogganaan koree eegdota warraaqsaa dabaluun haleellaan keenya inni caccabsu bakka ati yaaduu hin dandeenyetti badiisa guututti si darbata jedheera. Nuti namoota waraanaati humna keenya fuula miidiyaa irratti osoo hin taane dirree waraana irratti ni argita jechuun isa akeekkachiiseera. Akkuma shubbisni waraanaa sagalee guddaa dhageessisu galmi aangoo Waashingten jeequmsa siyaasaatiin raafameera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo riippoortara dura dhaabbachuu fuula jajjaboo agarsiisuuf yaalaniiru. Ruubiyoon marii nagaa dhoksaa Paakistaan giddu galeessa godhate keessatti mallattoo gaariin akka jiru himaniiru. Filannoon Doonaald Tiraamp guutuu waliigaltee uumuu akka ta'e ibsaniiru. Sana booda garuu sagaleen Ruubiyoo gara bubbeetti jijjiiramuun Teeraaniif akeekkachiisa dhumaa fi dukkanaa ta'e kenneera. Yoo waliigaltee gaarii argachuu hin dandeenye pireezidaantichi baay'ee ifa godheera. Filannoo biroo qaba. Filannoon suni maal akka fakkaatus namni hundi ni beeka jechuun ibseera. Filannoowwan biroo jechuun waan tokko qofa jechuudha. Sochii waliigalaa maashinii waraanaa Ameerikaa xiyyaarota fe'umsaa gurguddoo fi duula boombii hamaa Iraan irratti deebi'ee jalqabu jechuu akka ta'es mirkanaa'eera. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan waqtaawaa ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoowwan biroo qabannee aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan manna.